tusiisuuf deemu. Mala shaangoliitii boo'ichaa akka tusiisu namni hin beekne jiraachuun hin danda'amu. Amma boossu sobdee nama 10 irratti nama 20 irratti sheera yoo goote rabbiin biraa argatta. Wallahi billahi waan dandeettu waan gargaartoon qabne sheeriif koppiiliinkii kana yoo gootan jechuudha. Wallahi billahi rabbiin biraa ajiree argatta. Maaliif sababa keessanii nam tokko bichaan dhufeetiin jechuudha mucaa kanarraa shafanuu danda'a. Isinii galaami namni tokko bichaan dhufee jechuudha. Maaliif yagiddi jechuun yagiddi namni guutuu namni wanni feemasni guutuu na ijaa jiraachuun qabu. Maaliif namni akka dalagaatiin kun dalagaa jira. Kun immoo bakka ajaa ofii jira sababa isa waan ta'eef muluu feemasii irratti guutuu irratti sheer godha. Batalay ijoolleen artii keessatti argamteetiin tukuratiidhaan adda dureedhaan guuruu qabdi birrii. Giltii isinitti maal ijoolleen hasaasa. Eessa jirtan warri leenca 17 kennuu adda. Maal eessa jirtan? Gadi yaa'anii qarqara. Lakim jala kanaan gadhiis mubaaraktu barbaada. Lakkoofsa Abdulla Kim jala kanaan gadhiisuun ba'a. Hamza erga dhaggeeffadhu. Hamza itti gaafatamummaa nam fudhattee miti ati? Nam fudhadhee. Erga itti gaafatamummaa fudhatte nusi akkaataa baankii keetiin hordofna biyyatti akkaawuntii qabdaa kan mataa keetii kan biyya. Akkaawuntii mataa kan kootii hin qabu. Akkaawuntii hin qabdu yoo ta'e akkaawuntii obboleessaa nuuf fidaa akkas taanaan obboleessa cinqabaa nuuf fidaa. Ijoolleen Ombaa gadhiisi. Ombaa lakkoofsa Abdulla Kim gadhiisa as gala jirtan si agaraara obboleessaa gadhiisa as gala ammee. Lakkoofsa obboleessaa jira? Meeqoo himettiin tokko gadaadhiiftu obboleettiin isaa adaadaa isaatti ka'oottu fooyyee as gala jirti. Ayyee. Maqaan ishee nuni ol galchina. Maqaa ishii meetta taate. Obboleettiidha? Obboleettiidha ta'e? Durbitti walii oolan na fakkaate baateerti jedha kana. Mucaa kanaa jiraan goota ol galaa fira barbaadaa irra kaa'ame. Firatti gaafatamummaa fudhatu barbaadaa irra. Yaa namni mucaa kana beektu yoo jiraatte karaa dhugaatiin namni mucaa kana hin beekne yoo jiraatte namni biraa lakkoofsan barreessina. Lakkoofsa argadheera. Ollaa taatan fira taatan beektan. Na seensisii jedha. Saafiin kun hin beekana fakkaate. Lakkoofsa argadheera. Lakkoofsa qabadhu. Natti milakkoofsa. Duwwaa sagal. Ayyee. 12. 12. 25. 25. 44. 53. Galatoomii galaatoo kan hunda walaaf kun dhaggeeffatummaan. Ayyee inna mucaa kun guyyaa waan ijoolleen asii qochee fi raajii kanallee ni kaasisee ni jira. Mi'ootii qabadhu dhiifamaa wajjin qoyinaa seenaa ammasii. Mucaa waa tokko ragaa ba'uuf hin barbaachisu. Ijaan argaa jirra. Namni mucaa kana argee ragaa barbaadu yoo jiraate dhaqee qillee seenu. Salaamu alaikum. Yaa. Akkam fayyaadaa? Nagaa mubaarak musammaa naan jedhani. Obboleessi kee tokko kan Liibiyaatti dhukkufataa jiru ni jiraa? Kan Liibiyaa jiru ni jira. Ni dhukkufataa? Inni dhukkubsata. Ayyee isa deeggaruu jenneeyyee akkaawuntii kee barbaanne. Obboleessa kee ati maqaan kee eenyuuni? Kiyya Abdulakim Muhammad. Abdulakim Muhammad eenyuuti? Burqaa. Abdulakim Muhammad Burqaati. Obboleessi kee hoo maqaan isaa? Yaa obboleessaa miti jechuun abbaa faadhaan qabu na bira guddate jechuudha. Obboleessaa miti si biratti guddate malee. Ni abbaa faadhaan qabu. Ayyee obboleessa qabamoo hin qabu mucaan kun? Obboleessa aantee qabamoo hin qabu? Obboleessa hin qaba jechuun. Obboleessa sana barbaanne. Obboleessa san. Obboleessuma sana barbaanne. Na lakkoofsa sin eegure. Naa kennamuma please message-dhaan na rabbi jedhi. Mubaarak akkanuma natti min qabadhaani. Maal jettee? Akkanuma natti min qabadhaa jechuun jabdeera. Okay, koo kunuma biyyan jira waan ta'eef na rakkisuu danda'a. Yaa Itoophiyaa jirtaa miyaa that's it. Obboleessa koo? Bilbila obboleessa sanaa kennime. Shani ergu jira na tekistiidha. Asumaan na kennu Ganaa baasanii. Ayyee tekistinaa godhe jabaadhu. Namni martuu qabatee aadaa waluu bilaakosa kan ariifii dhabee taasisa. Maaliif beektaa uummanni hadda gargaaree ka'eeyyii bor immoo dhufee nu qabata. Isin hin beeku gatii ta'eef uummanni bor dhufee nu qabata. Borri deebii namaa kennuudhaaf ifaa jirra. Adduma ifaa jennee kaardii keenya baafnee obboleessa argannee yeroo jenne akkaawuntii obboleessaa fuunee gargaarsifnaaf fedha obboleessaa nyaatu yoo maallaqni obboleessi isaa caale dhugumatti mucaan kun haadhaaf abbaan qabu silaa haadhaaf abbaan godhaayyuan.
Yoom obboleessi lafee kana laalaa namni azanee fi birrii kennee jennaan lakkii obboleessi koo fayyuura nyaachuu naa wayya jedhe haa nyaatu. Kanatu haqa. Abboo kana argamaa nyaatanii mi godhu warra. Kanaafani gachaala kan itti aanu. Kaasisiifneeni Mubaarak kuno guyyaa kaleessaa birrii ijoollee as keessa qochee ofii kiyyaa deemeeni achi qammee kanarraa. Kan raajii kaasisiifnee kan sammuullee kaasaniiranii. Kan sammuullee isa kana kaasanii. Kana dammoo kan nu barreessanii mana yaalaa biraa kan deemnuun jechuudha qataa kanaanii. Mallaqa waan harkaan qabneef guyyaa hadhaa kana garuu dhadheerraanii wanum haquma nu gaafatanuu hin beeknee dhadhee garuu waan cufaa ta'aniif mallaqallee hagam akka ta'e hin gaafanne fuunee gara mana guyyaa boruu inshaallah amri rabbiitiin hin dhandhaa. Nama 825 otooni qaama dubartii wayii jira jedhame otoo namni feemas ni ollole nama 3,400 teessan amma ilmi Oromoo dhumee itti ofiisinaa uffata laatti ofiisinaa akkasiin argitu azanaaf hin jiru ajalataa eeboo jira. Akkas ta'u wallaahi kana argee yuri fataan jiru namni keenya gogeera qalbiin isaa gogeera jechuudha. Koppiliing sheer godhaatii nama 2,000 akka fiddan sanatti fidaame. Mucaan kun gargaarsa atattamaa barbaada. Amma akkaawuntii obboleessaa sinii fidaadha kun akkasiin amantaa dhuttu jechuudha. Bakka keessan bu'ee akkasiin dhattanii mana barattanii kijibaan akkana godhame hin jenne kun ijoolleen bira jiranu ijoollee gagaariidha. Silaa akki ta'uu qabu ijoolleen kun akkaawuntuma jalaa fuudhameetu sin nama taatan jechuudha. Nuun sodaatanii akkaawuntii waa takka uummata kanaa ibsa. Waa takka uummata kanaa ibsa Mubaarak. Ilaa namoonni jala jirtan. Inni dhaga'amami sagaleen kiyya? Naga'ama. Yaa ilaa mube maali beektaa? Namoonni jala jirtan jechuudha. Guddaa xiqqaadhaan ka waa qabdu ka waan qabneen wala waa takka isinitti himu. Batalai parsantiin 85 ijoollee Liibiyaa yaate ijoollee mallaqa qabanii ni diyaasfooraan jechuudha. Wallaahi waan Liibiyaa keessa taate san mukroonii san laaliitiniin waan irra bultee ay baate san laaliitiniin jechuudha. Jireenya tumaa Liibiyaa keessatti tumamtu siqaayii magaazina keessatti argitu san laaliitiniin jechuudha. Mucaa kana koppiliingiif taaptaabii godhi waan dandeettuun bira dhaabadhu. Mubaarakii tokko jarratti hin fe'inaa. Mubaarak waa takka gochuu hin danda'u. Bira dhaabadhaatiin jabaadha. Nama 3,000 4,000 fida. Mucaan kun yaala atantamaa barbaada. Nama miti jechuudha rabbii keessanii jedhaan mucaa kana bira dhaabadha. Mucaa yatiima haadhaa fi abbaa hin qabne kana bira dhaabadha. Tanuma isiniin jedha jala deemtaniitiin hin booyina. Sheer koppiliinkii bichaa godha taaptaabiin bar 99 irra jira bara abboo. Miliyeena maan godhe taaptaabii. Maa yoo miliyeena takka sakandii takka keessa galchitan maal taaptaabii argitanii ijaan. Bar abboo ruhiin ilma namaatu afoo ta'aa jira wayi bineensa ta'e. Bar ilma namaati akkanatti bira tokko qoqqifatu kun. Wallaahi wabillahi maa isinitti hin dhagahamu. Kiristaana musliiman jedhiniitiin hin bira dhaabadhu. Bar Idriis intalli argitanii mucattiisan. Mucattii takkatti harki cabee halkan takka keessa miliyeena 3,400 gurguree bar. Idriis jamanaa jechuudha mucattii eeltiraa san argitanii. Garuu jechuudha nu intalli Oromoo takka waggaa 7 Liibiyaa keessa jirti. Sinii galaami rabbi jedhaatiin mucaa kana nabsee isaa amaarru sun fayyaa qabdi tun fayyaa hin qabdu nabsee isaa amaarru. Taap koppiliinkii godhaa jabaadhaa tanuma isiniin jedhaan. Salaamu alaikum. Mubaarak. Alaikum salaam. Maal akka ta'e beektaa Mubaarakiyya? Nagaamu? Ayyee dubbadhu Mubaarak silkii haasaa jira. Mubaarak silkii haasaa kanaan dubbadhu kanaan miyuutii irraa kaasisan hin cufi. Sanaan dubbadhu obboleessa koo miyuutii irra kaadheen iyyaa jira. Sanaan dubbadhu yookiin gadi Mubaarak miyuutii irra jira kanaan dubbadhu. Amma nuti mucaa bira jirraa beektee Mubaarak. Haalli jireenya biyya kanaa baay'ee. Waa fidiif waa irratti haaqisuu dandeenya. Saanii fidiif. As keessa waggaa hedduu turree as keessa baay'ee dararamaa turree mucaa kana amma akkuma argine nutis ijoollee biyyaati baay'ee as keessa rakkannee uummata akkallee gochuuf hin dandeenye. Waan biraa dhiisitii amma dhugaa jiru yoo walitti himne namni tokko dhibamee mana jireenya keessa galtu keessa gisee si bira dhibame lubbu nama sanii gaafa baatee nu waraqaa uummanni as keessa jiraatu namni martuu ni beeka. Sababa nama san tokkicha nama hundi isaa karaa geessanii dhiyoo kana mucaa wayii asi du'ee ijoollee as keessa jiran ni beekanii sababa isa mana yaalaa geessanii inni bira du'eef ji'a 4 bakka inni bu'e namni tokko hin beeku ture ijoollee dhabama godhanii si galee kana waan ta'eef carraan biyya galuullee baay'ee ulfaateera as keessa haala danda'ameen paaspoortii fi
oo tokkicha nama qabutu haga sanuu haakimii nama geesse yaala argatanii sunummaanuu akka duraanii miti akkuma amma miidiyaarra namni hedduun argaaru akka duraa miti baay'ee ulfaateera waan ta'eef haala danda'ameen namoonni bira jiru lullee bira jirra jireenyi yoo carraan gargar nama baase malee haala danda'ameen dammoo namni martuu waan qabuun bira dhaabatee wanti guddaa mucaa kana du'aa barbaachisa waan nyaataa hin nyaatu akka itti jirru urga'een gadda karaarraa fuunee galleeni numaaf rabbitu waliin beeka. Walicha dhisoo osoo hin taane sibichatti illee dhisoo osoo hin taane namni martuu wal gargaaree furmaata mucaa kanaa mucaan kun akkuma argitu daa'ima wamaallee wanti inni irraa beeku hin jiru jireenya kana keessa erga seenee namni jireenya ofii fooyyeffachuu biyya ofii irraa baya waan ta'eef namni wal jala taa'ee wal cadhisee wal laaluu osoo hin taane furmaata jiru haala danda'ameen namni biyyallee galuu ka danda'u yoo xiqqoo qaama qabaate akka jiru kana ammoo osoo biyyaan galame jedhee riippoortii namarraan fudhatu mucaa kana nama deemee danda'uu miti. Qabnee giddii harka keenna hammaama geessinaa nama baay'ee akkasitti ofiinuu deemee pileenii isa yaabbatee aga kaayirooyyuu deemuu danda'u miti wanti beekuu qabdan. Kanumaa ta'u silaa nama fayyaa qabu waan kana ta'a waan ta'eef amma furmaanni jiru maallaqa barbaachisaa kun akkuma argitu kana yoo nyaate nyaanni takka hin dalagu. Indee bisa bakka nyaata kana ol. Akka itti faana jiru numaaf rabbi beeka. Mee inshallah du'aayii godhaa fi waan jiru dammootu namni kumiyyuu waa as keessa jiru akka itti beeku waan ta'eef. Wallaaloo osoo hin taane furmaata haala gabaabaa sa'aatii kana dhaburu osoo hin jenne waan tokko godhaa fi yoo kanumsiin jechuu barbaadee galatuun. Ulfaadhu galatoomii amma ijoolleen Oromoo hundi keessan iyyuu namni Oromummaan sitti dhaga'amu namummaan sitti dhaga'amu keessattuu as jalaan deeminaa koppiliinkii godhaa fi kun gargaarsa atattamaati ammuma jabaannee waan dandeenyu goonaa fi akkaawuntii obboleessaanii eegaa jira bilbila obboleessaanii eegaa jira obboleessatti dabalatanii akkaawuntii obboleessaa irratti gargaarsa goonaa obboleessi immoo maallaqa yeroo ergu jaratta ergu jechuudha. Kun lakkoofsa obboleessaanaa dhufeera galatoomu kanas. Dawwallee walumaa dhaggeeffanna kanas. Ayyee. Obboleessi kee maqaan isaa eenyuun obboleessa irratti dubbadhal tokko dhiifama. Obboleessi kee maqaan eenyu? Maqaan obboleessa keetii eenyu? Lakkoofsa kamiin? Maqaan obboleessa keetii eenyu? Obboleeyyan tantii lachuu maqaa himu. Lakkoofsa macarashaan isaa 59. Lakkoofsa macarashaan isaa 59. 59. Hajiidha. Hajiidha? Haji lolo. Ayyee dawalaan jira. የደወሉት ቁጥር አገልግሎት ላይ አልዋለም። Lakkoofsa ka biraan beektaa? Ka isaan beekaa. Qoy. Ana sirriitti hin qabanne dhiifamanaa godhaa qoyyaa. Walumaan dhaggeeffannaa akaawuntiin achi nu kennu irratti gargaartu hin deeminaa uummata keenya. 1,000 2,000 rabbiif jechuudha. Mucaa kana argaa biran darbee koppiliinkii godhi isheen godhi. Warri giiftii qabdan yoo jiraattan immoo kunoo tuujaa keessaa baaftee beektaa waa'ee giiftii kana? Baasnee hin beeknu. Baasuun beektan jechuudha. Namni baasuu beeku biran jiru. Libiyaa baasuu maal duraa mee Libiyaa baasuun hin jiru waliin mubarak. Silkii yuusee ergaa fudhatan. Ayyee. Hello. Salaamu alaikum. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Akkam jirtu? Nagaa jirtu akkam jirtan? Nagaa jira alhamdulillah. Isinin ta'e? Ani Mubaarak Musammaan jedhama. Miidiyaadhaan isinii bilbilaa jira. Mucaan tokko Liibiyaatti kan dhukkufatu tokko ni beektu? Okay. Maal keessani? Obboleessa keessanii? Obboleessa gara haadhaa gara abbaa moo? Abbaa faatiin jiranuu? Hin jiran. Okay. Hangafaati? Hangafaa isin? Waa hangafaani. Hangafaani. Ayyee maqaan isaa eenyuun ni mucaan? Gamme. Obboleessa gamme isaanii miti? Ayyee akkana gootanu? Akkaawuntii keessan nu kennaati? Akkaawuntii keessan irratti gargaarraa? Ijoolleen Liibiyaa irraa maqaan isaa Hamzaa mucaan Hamzaa ati dhalataa naannoo Arsiiti? Dhalataa naannoo Arsiiti. Hamzaa ijoollee Arsiiti ati? Ijoollee Arsiiti asaasa. Hamzaan ijoollee bira jira mucaa dhalataa naannoo Arsii maqaan isaa Hamzaa jedhamu bira jira. Ijoollee Isatu birrii mana hidhaa barbaachisu isiniin dubbatee isinirraa fuudhee akkaataa itti galchitan isin itti meennaan galchituu fi amma uummanni Oromoo gargaaruudhaaf akkaawuntii keessan naa kennaa akkaawuntii keessan irra maallaqni galtee yerootti Hamzaan bilbilee isiniin haasa'a Hamzaatti ergitu yoo rabbi jedhee waan isin irratti galte Hamzaatti ergitu waan isin gaafate jechuudha.
Akkaawuntii mee natti maa akkaawuntii keessan nigdi baankii qabdu? Daqiiqaa meeqa sin eegnu? Daqiiqaa meeqa? Daqiiqaa 20tti hin geessu? Mubaarak. Daqiiqaa 20 isin eegna kanas daqiiqaa 20 ulfaadhaa. Isinii dawwala ayyee deema akkaawuntii qopheeffadhaan eegaa daqiiqaa 15 yookiin 20 ture isinii dawwala. Silkiin kun chaarjiin irraa fixateera ka Hamzaa ka jedhu na guddisi kun chaarjiin irraa fixateera Mubaarak. Isaan viidiyoo. Ayyee kanaaf gabbuu kana. Ayyee. Mato garuu koppilinkii yoo gootan maal taatu garuu koppilinkii meeqa dhageera? Taaptaabii 500 galchaamee koppilinkii oofamee akkasitti. Jedhan ajajjabaadhaa mee miliyoona taaptaabii miliyoona galchuu humna qaba namni 770 jechuun taaptaabii miliyoona tokko galchuun salphaadha baay'ee. Sila daqiiqaa 5 keessatti galchanii bar daqiiqaa 5 keessatti. Dhugumaan namni obboleessi koo rabbi akkana godhinii rabbi adagaa akkana nurraa eegu kunis obboleessi keenyatti obboleessi qaba. بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. والله سبحان الله عجيب. كون كوانو معما دبة ما ترى بأورمون هندنو جتشورا أسو غوسا ولين قودين أسو بيا ولين إلالين أسو أمانتي ولين إيرين جتشورا ولين قودين akkamitti akkana bira dhaabbattan illee akkasumatti isinitti dubbadha wallahi garaa nama nyaata baay'ee tokko bakka anuun rifadhe subhaana rabbil izzati amma yasifun ya Allah maal jaan beektani rasuulli salawaatu rabbi wa salaamu alayhi namni yatiima tokko isa bira dhaabbate ana akka haatayni jedhan quba lamaan sabbaabaa walitti qabanii sabbaabaa fi busdhaa walitti qabanii quba isaanii kana anaa fi namni yatiima gargaare yatiimaan gargaare jannata keessatti hamma kana hamma qubni sabbaabaa fi busdhaan kun wal caalaa jedhan kanaaf kana malee immoo namni cinqaa garbichi obboleessa isaarraa cinqaa tokko fure rabbiin cinqii guyyaa qiyaamaa akhiraa sana rabbiin isarraatii baasaa jedhani rasuulli sallallahu alaihi wasallam. Namaaf ta'e immoo haajaa obboleessaaf namni ta'e rabbiin immoo haajaa isaatiif ta'anuun jedhanii jiran. Kanaafuu obboleeyyan kiyya qaalii waan qabdaniin adaraa bira dhaabbadhaa isiniin jedha. Wallahi wanta nama isti ilaalame subhaanallah kun yoona waanuma waa nyaatee makeessisaa garaa keessa jiru natti hin fakkaanne rabbuma